Bulloon garmaamu tolaa maaf mana hidhaa hoolaa badhaasa guddaa Bulloo Hawwaard. Baay'een keessan egaa sirba jaallachuu dhiisuu dandeessu garuu weellistoonni keenya baay'een yeroodhaa yerootti sagalee uummataa ta'uudhaan aadaaf duudhaaf afaan keenya beeksisuun addunyaa irratti ibsuu keessatti qooda hangafaaf ga'ee guddaa taphachaa jiru. Maarree egaa akkuma beeknu YouTube irratti artistoonni keenya baay'een isaanii yommuu sirba gadi dhiisan yookiin sagalee uummataa ta'an kan isaan gadi dhiisanii YouTube irrattidha. YouTube irra immoo galiin argamu namoonni baay'een keessan galee YouTube irra argamu guddaadha jechuu dandeessu. Garuu dhugaa dubbachuudhaa fi artistoonni keenya keessa artistoonni muraasti qofti kan viewun isaanii guddaa ilaalamee galiima production argamee kaameeraa, viidiyoo editingii, uffata, daayirektera kan hundumaa kaffalanii gatii isaan argatanii kiisaa itti galchatan hin jiru. Yoo jiraates immoo kan harka afaanitti hin dabarre jechuudha. Maarree artistoota sagalee uummataa ta'uu filatan, artistoota yeroo hundumaa saba keenya bira dhaabbatan, artistoota yeroo hundumaa garaaf hin bitamne kanneen yoo gargaarre maal ta'a? Baay'een keenya artistoota keenya yommuu isaan du'an qofa gargaara. Yommuu isaan dhukkubsatan bira dhaabachuun bu'aa maalii nuuf qaba? Yommuu isaan lubbuudhaan darban qofa gargaaruun bu'aa maalii nuuf qaba? Maaliif artistoota keenya hin badhaafnu kan jedhuuni kaka'umsa uumnee turre galgala gama social media gama Facebookiidhaan jechuudha. Egaa akkuma beektan artistii Yoosan Geetahuun Bulloon garmaamu tolaa maaf mana hidhaa hoolaa jedhee sagalee uummataa taa'aa turuunsaa beekamaadha. Maarree artistii kanaaf nuti illee GoFundMeedhaan awwaardii kennuudhaaf qophoofne jirra. Artistiin kun utuu konkolaataa gaarii qabaate isinitti hin tolu, utuu mana gaarii keessa jiraateeti. Artistoonni Habashaa gama kanaan baay'ee aktiiviidha. Wal gargaaruu, wal utubuu, wal ijaaruu irratti namni isaanii hin gitu jiru. Nuti garuu gama kanaan laafina guddaa qabna. Kanaaf chaalenjii tokko jalqabneerra. Baay'een keessan artistii kana hin jaallattu. Garuu immoo artistii kana bifa kamiin deeggarru kan jedhu irratti hundumti keenya utuu irratti taasifne gaariidha. Akkuma isinitti hime Habashoonni artistoota isaanii gargaaruu keessatti biyyoonni garaagaraa biyyoota Afrikaallee dabalatee jechuudha. Namoonni hedduun tumsa garaagaraa bahaa jiru jechuudha. Nutis chaalenjii tokko jalqabneerra. Maalidhaa? Waa'ee artistii Yoosan Geetahuun dubbachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaa fi dandeettii mucaan sun qabu dandeettii addaati. Jireenyi jiraatu jireenya akkamiiti garuu? Waan inni itti dhiyeenyaan beekuufi. Artistii Yoosan Geetahuun sirbuu miti. Wallee babbareedaa walaluudhaan barreessuudhaan illee dandeettii addaa qaba. Artista Haacaaluu Hundeessaadhaaf sirba isaa jaallattan baay'ee barreesseera. Fakkeenyaaf artista Addala Gammachuu Oromiyaa bara baraan jedhee kan inni gadda baase walaloo barreesseef ture. Akkuma kana artistoota kan biraa kanneen akka Andu'aalem Gosaa, Caalaa Bultumee, Margituu Warqinaa kanneeniif illee walaloo barreessaa kan tureessadha jechuudha. Kanaaf artistii kana jabeessuu qabna. Sirba bareedaa, weelluu bareedaa, namni hundumtu kan jaallate bulloo daa'imni xiqqoon illee bulloo jedha yoo margitan jechuudha. Kanaaf artistii kana deeggaruudhaaf GoFundMe bannee jira. GoFundMe kana liinkii isaa descriptionii keessa sidii kaa'aa. GoFundMe sana amma daqiiqaa muraasa keessatti bannee $2,200 argannee jirra. Kana caalaan malleetti fufa. Hundumti keenya gargaarru waan qabnuun hayiixannu artistii kana deeggaru. Artistii kana eeyyamsiifnee irraa akka deeggarsaatti gargaarsaatti osoo hin taane akka awwaardiitti yookiin immoo akka badhaasaatti badhaasuudhaaf qophii guddaa gochaa jira jechuudha. Kanaaf GoFundMe kanaan artistii keenya badhaafnu artistoota kana duwwaa miti gara fuulduraatti artistoota kaanillee ni jajjabeessina. Nu bira dhaabadhaa isiniin jenna haa gargaarru. Maarree namoonni jaallattan liinkii kana share gochuudhaan miidiyaa sooshaal miidiyaa toora miidiyaa hawaasummaa keessa irratti maxxansa namootaaf illee keessaan karaa inboxii ergaaf isiniin jechuun barbaada. Artistii keenya deeggarru. Bulloon garmaamu tolaa maaf mana hidhaa hoolaa. Galatoomaa haa gargaarru. Lammiif walumaan jirra waliif jirra.